Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu, sadii tokko jennee ni amannaa. Ameen. Nagaa bultanii. Dhugaa. Maqaa Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu, sadii tokko jennee ni amannaa. Ameen. Kabajamoo Abbaa keenyaa, gorsaa keenyaa, eebbifamoo Abbaa keenyaa, Baayitaawwii Abbaa Gabra Maariyaam, akkasuma kabajamoo Abbaa keenyaa, bulchaa itti gaafatamaa mana qulqullummaa kanaa, Qesiis Waaqumaa Darbaa, akkasuma kabajamaa obboleessa keenyaa Diyaaqoon Barsiisaa Diinaa'ol Naggasaa, kabajamaa obboleessa keenyaa Faarfataa Diyaaqoon Bulchaa, obboleeyyanni keenyaa faarfattoonni akkasuma barsiisonnis mana qulqullummaa kanaatiif bareedina miidhagina kan taatan barattoonni dilbataa, Waaqayyo umurii keessan irratti umurii isiniif dabalee kabajaaf ulfinaaf kan isin ga'e abbootiin akkasuma harmootiin koo abdii guyyaa borii kan taatan dargaggoodhaaf akkasuma dargaggeettiin daa'imman xixiqqoon Waaqayyo isiniin qabee waa'ee iccitii isaatii barsiifatu, walumaa galatti Kiristoosin kiristaana jedhamtanii waamamtanii Amaanu'eeliidhaan amantoota kan taatan ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamidha. Hundumaa kan dursu nagaadhaati. Nagaa ilma durbee Maariyaam Kiristoos Iyesuus isa biyya lafaarraa adda ta'e nagaa Kiristoosin isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiyyoo nageessanii? Maalu warri nagaa qabdan nagaa gaafadha. Akkamiyyoo nageessanii? Galanni kan Waaqayyooti jennee akka sagalateeffannuudhaaf kan nu dandeessisu Waaqayyo Waaqni keenya maqaan isaa teessoo isaa Aariyaam irratti galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Sababa fayyina keenyaa kan taate gugee garraamii qulqulleettii qulqullootaa, obboleettii ergamootaa kan taate garraamummaa Abeelitti kan fakkeeffamte Saragallaa Abenaadaam Masanqoon Daawitii Madaanaa'omin kan fayyistu, qotiisa Abrahaamitti kan fakkeeffamte daandii Lozaa irratti kan arge riqichaa Yaaqoob, haati keenya dubreen Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni haadha keenya dubroo Maariyaamidhaaf haa ta'u. Saba Waaqayyoo namoonni baay'een isaanii hiriyoonni keenya baay'een isaanii namni nuti baay'ee jaallannu, namni nuti baay'ee kabajnu, namoonni baay'ee beekamoota ta'an hedduun isaanii waamicha Waaqayyoo ta'ee nu biraa waamamanii hedduun isaanii naannoo kana boolla awwaalchaa keessa ciisaatti jiru. Namoonni baay'een isaanii dhibee hamaadhaan qabamanii mana yaalaa garaa keessa ciisanii fayyisuu Waaqayyoo eeggataatti kan jiran hedduu jiru. Namni baay'een isaanii sammuun isaanii darbee daara ofirraa buusanii yookiis uffata ofirraa buusanii qullaa isaanii magaalaa keessa olii gadi kan fiigan hedduu isaaniitu jiru. Saba Waaqayyoo anaaf isin garuu akka arjummaa isaaf akka gara laafummaa isaatiitti akka ijoollee qananiidha mana keenyaa nu baasee miilla keenyaan mana isaatti nu fide Waaqa keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaa qaqqabu. Nagaan isiniif haa ta'u. Wangeela qulqulluu abbaan keenya ogeessichi Luqaas boqonnaa isaa 24 lakkoofsa
soddomii ja'a gubbaa irratti jecha barraa'ee jiru kana mata duree taasifanneetu daqiiqaa xiqqoo isheetiif wajjiniin marannaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti jecha barraa'e kana nagaan isiniif haa ta'u kan jedhu kana inni dubbate abbaan jecha kana abbaa sagalee kana kan ta'e mootii nagaa hangafa nagaa kan ta'e ilma Waaqayyoo ilma durbee Maariyaamidha. Jechi kun kan dubbatameefis duuka bu'oota isaa warra ta'an jireenya argachuudhaaf isa faana warra bu'anii jiran warra daandii isaarra deddeebi'an jiruu addunyaa dhiisanii bareedina miidhagina addunyaa kanaa tuffatanii addunyaa ishee dabartu kana dhiisanii karaa addunyaa ishee hin dabarree sanatti darbuudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf Kiristoosii wajjin bara baraan jiraachuudhaaf nagaa dhabanii nagaa warra barbaadaniidhaaf jechi kun dubbatame. Namni nagaa barbaadu jira as keessa? Dhugaadha? Mee warri nagaa barbaadan harka keessaniin ol kaasaa natti agarsiisaa. Namni har'aa reefu haaraa dhufe jira? Kaleessa dheengadda namni dhufne hin jiru? Kaleessa waa dubbadheen ture? Harka keessan kaasaa gaafa jedhamu harka liqeeffattanii dhuftan ol hin kaasinaa isiniin jedheera. Harki lamaan saawwan keessanii warri harka tokko ol kaasan inni tokko liqeeffattanii dhuftanii nagaan hin barbaaddu. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 36 nagaan isiniif haa ta'u. Warri nagaa barbaadan Waaqayyoon galateeffadhaa. Mootii nagaadhaa isa nagaa nuuf buusu mootii nagaa kan ta'e Kiristoos Yesuus warra nagaa barbaadaniidhaaf nagaan isiniif haa ta'u jedhee sagalee isaa isaaniif dubbate. Har'as immoo nuyi warra nagaa barbaaduudhaaf nageenya barbaacha warra mana isaa dhufne nageenya dheebonnee warra gara isaatti mallee jirruudhaaf oobdii isaa keessa warra teenye jiruuf sagaleen guddisuun kun gara gurra isaaniitti dabarsaa kan jiru hundumaaf iyyuu nagaan Waaqayyoo hunda keenyaaf haa ta'u. Saba Waaqayyoo gara jecha kanaatti gaafachuus dhufnu warri nagaan isaanii irraa fuudhame nagaan isaanii warri irraa molqame kuni duuka bu'oonni Kiristoosidha. Sababa Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam jalqabaaf xumura inni hin qabne Waaqayyoo Waaqni keenya inni nuti waaqessinu Kiristoos Yesuus jalqaba addunyaa kun otoo hin uumamin haadha malee abbaa irraatii kan dhalate erga addunyaan kun uumamee booddee immoo Addaamiidhaaf ijoollee Addaamiin bilisa baasuudhaaf gabrummaa seexanaa jalaa baasuudhaaf bitaa gara mirgaatti deebisuudhaaf dukkanaa gara ifaatti deebisuudhaaf jecha abbaa malee qulqulleettii qulqullootaa kan hin taate dubroo Maariyaam irraatii dhalate gooftaan keenya. Erga dhalatee biyya lafaa kanarra deddeebi'ee sagalee isaa isa mi'aawaa ta'e warra abdii isaanii addaan cite abdii isaanii kan itti fufsiisu warra ba'aaf yaaddoon addunyaadhaa itti ulfaatee warra deemuu dadhaban ba'aa baatanii ba'aa isaanii kan irraati furu jireenya bara baraa kan ta'e sagaleen isaa sagalee qofaadhaan warra dhukkubsatan kan fayyisu sagalee isaa qofaadhaan du'aa boolla keessa ciisee jiru kan kaasu addunyaa kanarra deddeebi'ee erga barsiise booddee waadaa Addaamiidhaaf galeef sanyii keetirraa dhaladhee dhufeetan nama ta'e si fayyisa jedhee waadaa akkuma isaaf galee Waaqayyoo Waaqni keenya uumaan keenya fayyisaan keenya mootiin moototaa Waaqni waaqotaa Kiristoos Yesuus guyyaa gaafa jimaataa gaara Qaraaniyoo bakka Golgootaa
jedhamu bakka lafee mataatti fannoo irratti isa fannisanii fannoo irratti fannifamuun hin ga'u jedhanii warri Yihuudootaa warroonni Fariisotaa du'aa ka'umsi hin jiru jedhanii warri amanan Kiristoosin barruun ittiin Addaamiin uume bismaaraan waraananii miillan ittiin addunyaa kanarra deddeebi'ee barsiisu bismaaraan fannoo irratti waqaranii irra darbanii cinaacha isaa eeboodhaan fannoo irratti waraananii kunis hin ga'u jedhanii Kiristoos Waaqayyo keenya isa nuti amanannu uumaa keenya gonfoo qoraattii qopheessanii mataa isaa gubbaa kaa'an gonfoon qoraattii kun tarii irraa bu'uu danda'a jedhanii sibiila 73 mataa isaa irratti waqaranii Kiristoos Yesuusin dhiphisanii Kiristoos Waaqayyo Waaqni keenya humna isaaniitiin otoo hin taane inni ofii isaati aboo isaatiin dabarsee isaanitti of laate malee isaanillee aboo ittiin isa qaban humna ittiin isa ajjeesuu danda'an aangoo ittiin isa fannisuu danda'an qaban turan garuu Addaamin fayyisuudhaaf Addaamin du'uudhaaf ofii isaatii dhuuf gara addunyaa kanaa waan dhufeedhaaf Kiristoos Yesuus Waaqayyo Waaqni keenya du'a Addaamidhaa ofii isaatii du'e. Warroonni duuka bu'oonni isaa jireenya bara baraa argachuudhaaf warri isa faana bu'anii jiran inni Waaqayyo keenyadha gidiraa keenya kan nurraa kaasu inni furii jireenya keenyaati jedhanii isa abdatanii mana isaanii dhiisanii jireenya isaanii dhiisanii hojii isaaniis dhiisanii isa faana bu'an duuka bu'oonni isaa dirree hojii garaa garaa keessaati kan waamaman duuka bu'oonni isaa isaan keessa ogeessis jira isaan keessa humnaan kan mulus jira yookiis dafqee kan mulu haa ta'uuti dirree garaa garaa keessaa dhufan iyyuu malee hojii isaanii dhiisanii Kiristoosin faana bu'an yeroo Kiristoosin warri Yihuudootaa dhiphisan yeroo Kiristoosin isa ajjeesanitti bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara manaatti galuudhaan balbala isaanii cufaa jabaadhaan cufatanii dhokataniitu taa'u turan warri Kiristoosin ajjeesan kun nus ni ajjeesu jedhanii warri Kiristoosin gidirsan nus ni gidirsu isa aangoo qabu isa humna qabu qilleensa gubbaa inni daandii qabu galaana gubbaarraa kan daandii qabu Kiristoosin gaafa ajjeesan sodaa irraa kan ka'e duuka bu'oonni isaa gara manaatti galanii balbala isaanii cufataniitu Waaqayyoodhaan ni kadhatu turan nagaa dhabanii mandarri Yerusaalem magaalaan Yerusaalem nagaa dhabuurraa kan ka'e mootiin nageenyaa gaafa isaan irraati deemu gaafa inni du'ee jedhu du'a Addaamiif ijoollee Addaamiidhaa gaafa inni du'u duuka bu'oonni isaa nagaa dhabanii balbala isaanis cufatanii cufaa balbala isaanii warri Yihuudootaa akkatti ol hin seenneedhaaf jabeessanii cufatanii Waaqayyoodhaan kadhatu turani kanaaf saba Waaqayyoo duuka bu'oonni isaa kun warri nagaa dhaban nagaa barbaachuudhaaf gara abbaa nagaatti boo'u turan gara abbaa nagaatti ni iyyatu turani yeroo kana warra nagaa dhaban sana keessaati nagaa warra barbaadan sana keessaa dubartoonni baay'een isaanii kan akka Maariyaam biyya Magdalaa
Kiristoos bakka inni itti awwaalame sana waan ijaan agarteedhaaf bakka awwaalchaa Kiristoosii deemuudhaatiin shittoo dibuudhaatiif shittoo foolii urgaa qabu harkatti qabattee bakka boollaa awwaalcha isaatiitti imalte. Bakka sana gaafa ga'an boolli awwaalcha isaatii dhagaa jabaadhaan kan cufamee jiru, dhagaan jabaan sun irraatii kaafamee boolli awwaalcha isaatii banamee kafana isaa qofaa argan. Maariyaam Magdalaawitiif dubartoonni kan biraa haati Yohaannisiif haati Yaaqoob imimmaan buusanii boo'uu jalqaban. Maariyaam achi dhaabbattee hirqinfattee boossi. Maariyaam kun Maariyaam biyya Magdalaa obboleettii Alaazaar kan taatedha. Maariyaam gaafa jedhamu kitaaba qulqulluu keessatti Maariyaam maqaa jedhamuudhaan seenaa namoota 8 barraa'ee jira. Namoonni baay'een Maariyaam jedhamee gaafa dubbatamu Maariyaam haadha gooftaa qofaattidha kan isaan fudhatan. Maariyaam seenaa garaa garaa kan qaban namoota 8tu kitaaba qulqulluu irratti barraa'ee jira. Maariyaam isheen boossu kun Maariyaam Magdalaawit ishee jedhamtudha. Ishee kanaan dura Kiristoosin mana Simoon isa lamxiidhaan rukutametti imimmaan ishee roobsitee miilla Kiristoosin ishee miiccitedha. Imimmaan isheetiin gaabbii kan hin galtedha. Sagalee Kiristoosin barumsa isaa miilla Kiristoosin jala teessee dhaggeeffattee qalbii ishee jijjiirrachuudhaan Kiristoosin faana kan buute Maariyaam Magdalaawit bakka boolla awwaalcha isaatii deemtee Kiristoosin gaafa dhabdu boo'uu jalqabde. Bakka sanattis immoo namoonni uffata adaadii uffatan uffanni isaanii caccalaqqisaa kan ta'e bakka boolla awwaalcha Kiristoosiidha. Inni tokko karaa miillaatiin inni tokko karaa mataatiin fuulduraan otoo isaan dhaabbatanidha. Maariyaam Magdalaawit arguudhaan boo'uu jalqabde. Yohaannis waa'ee seenaa kanaa gaafa barreessu waa'ee ergamoonni Waaqayyoodha samii irraatii waan gadi bu'aniidhaaf jecha sodaa guddaatu ta'e. Naannoo sana sodaa guddaatu ta'e. Ergamoonni Waaqayyoodha samii irraa waan bu'aniidhaaf sodaa guddaa waan jiruudhaaf Maariyaam Magdalaawit boo'uu jalqabde. Yeroo kanatti sagalee dhageesse Maariyaam Magdalaawit maal taate maaliif boossaa? Ilaa isin isa du'e sana isa jiraata Kiristoos Yesuus isa barbaachuudhaaf akkasin dhuftan beekaa ittiin jedhe ergamaan Waaqayyo. Isa jiraata Kiristoos Yesuus barbaacha akkasin dhuftan beekaa. Inni immoo akkuma kanaan dura dubbate sana du'a keessaa ka'eera ittiin jennaan Maariyaam achuma dhaabatteetu boossi. Yoo hin amantan ta'e dhagaa bakka inni rafee ture sana dhaqaatii ilaala. Bakka inni maal ta'e ture? Bakka inni rafee ture sana dhaqaatii ilaalaayi. Bakka itti awwaalame sana hin jiru ka'eera ittiin jedhe ergamaan Waaqayyo. Yeroo kana Maariyaam Magdalaawit utuma bu'aatti jirtuudha. Kiristoos Yesuus mootii nagaa kan ta'e dudduuba ishee dhaabbachuudhaatiin dubartii nana maal taate maaliif boossa maal barbaaddaa ittiin jedhe. Maariyaam Magdalaawit barsiisaa koo Waaqa koo na jalaa fudhatanii jettee gara duuba isheetti galagaltee jira. Gara duuba isheetti gaafa galagaltu ammayyuu marre Kiristoos du'a keessaa akka inni ka'e namanni saba Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duraan dursee waa'ee du'a isaatiif du'a injifachuu isaa itti himaa ture, barsiisaa ture. Isaan garuu hin qalbeeffanne. Namoonni baay'een har'as sagaleen Waaqayyoo ni barsiifamaa. Namni hubatu garuu hin jiru. Sagaleen Waaqayyoodhaan ni faca'a. Namni laphee isaa sagalee Waaqayyoodhaaf bichisiisee firii gaariin irraa biqilu garuu hin jiru saba Waaqayyoo. Rakkinni keenya isa kana ta'e.
waan kaleessa barsiifame arras irra deebi'amee barsiifama. waan kaleessa dubbatame arras irra deebi'amee dubbatama. maaliif jennaan nama hubatutu dhabame waan ta'eedha. amma kan baay'ate dhaggeeffachuudha malee dhaga'uun hin jiru saba Waaqayyoo. dhaggeeffachuudhaaf dhaga'uun immoo garaagarummaa guddaatu jira. gurri keenya ni dhaggeeffata waan dubbatamu garuu hin dhaga'u maal akka ta'e. kanaaf saba Waaqayyoo dhaggeeffachuu qofaa otoo hin taane dhageenyi nama hojiirra oolchinu tolaaf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. kanaaf Maariyaam Magdalaawit gara Kiristoositti galagalte otoo hin beekin gara isaatti galagalteetu eegduu itti fakkaata. keessa isheetti inni kun eegduu boollaa bakka awwaalcha Kiristoosina jettee maaloo yoo barsiisaatu asii fuutee iddoo biraa geessiteette ta'e natti aqeetan isa fudhadhaatti jetti. eegduu itti fakkaatee inni tiksee iddoo sanaatti fakkaatee akkasittiin jette saba Waaqayyoo. Kiristoos Waaqa ishee barsiisaa ishee sagaleessaa isa kanaan duraa seenaa ishee jireenya ishee kan jijjiire Kiristoosin eegduu jetteetu isa yaadde. dhugumayyuu Kiristoos jedhu abbootiin keenya dhugumattiyyuu inni eegduudha. inni maalidha? inni eegduudha. inni eegduu jechuun tiksee jechaadha. dhuguma jette Maariyaam Magdalaawit ati tikseedha yoo taate eegduudha yoo taate maaloo natti miidhin jette Kiristoosidhaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 gubbaa irratti ani tiksee isa gaariidha jedha. tiksee isa maalidha? an tiksee isa gaariidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14 gubbaa irrattis an tiksee isa amanamaadha. an hoolota koo beekaa hoolonni koos na beeku jedha. ani eenyuun beekaa? hoolonni koos immoo na beeku. an hoolota koo maqaa isaaniitiin an isaan waama isaanis immoo waan na beekaniidhaaf na jalaa owwaatu jedha. nuti hoolota gaafa taanu inni immoo tiksee keenya isa amanamaadha. kanaaf nuti Waaqayyoon beekna moo hin beeknu? nuti Kiristoosin beekna moo hin beeknu? beekna. innis waan nu beekuudhaaf maqaa keenyaan tokko tokkoon nu waama saba Waaqayyoo. kanaaf eenyuyyuu isin hin dogoggorsiisinii. tiksee kan biraa fakkaatee tiksee isa dhugaa fakkaachuudhaan tikseen inni sobaa dhufee akka dallaa keessaa isin hin baasne akka mooraa keessaa isin hin baasnedhaaf eeggadhaa. tiksee inni gaariin anadha. tiksee inni amanamaan anadha. tiksee inni gaariin tiksee inni dhugaani hoolota isaa gaafa bobbaasu fuuldura deemaadha Kiristoos. biyya kanatti gaafa namni horii eegu gaafa hoolota eegu dura moo booddee deema? maattan booda moo dura deema? booda deema miti. hoolonni immoo fuuldura isaa deemu. tiksee gaarii kan ta'e Kiristoos akkas jedhe an tiksee isa gaarii waan an ta'edha fuuldura isaanii adeema. gaafa fuuldura isaanii adeemu hoolonni koo immoo na ilaalanii na wajjin deemu. tiksee inni sobaadha. tiksee nyaattuun gaafa dhufu isa faana hin bu'anii waan isa hin beekneedhaaf innis immoo waan isaaniin hin beekneedhaaf maqaa isaaniitiin isaanii waamu. Waaqayyo Waaqni keenya maqaa tokkoon keenyaa beekamoo hin beeku? nu beekamoo hin beeku? tokkoon keenya maqaa keenyaan nu beeka. Waaqayyo galanni ulfinni isaaf haa ta'u maleessa maqaa tokkoon keenyaatiin nu beeka. kanaaf nuti isa waaqessinu isa amanannu Kiristoos Yesuusin isa beekna. eenyullee dhufee nu dogongorsuu hin danda'u. kottuu gooftaa fudhadhu kan jedhan hin dhufne mana keessa hin dhufne. gooftaa fudhanne moo fudhanne ree nuti?
hin fudhanne namni hin fudhanne jira as keessa namni gooftaan fudhanne jira hoo gooftaan lama moo jira maal dubbadhaa lama jiraayi nuti waaqa keenya beekna moo hin beeknu waaqa kan biraa eessaa finne mana keenyatti ol galfannare yoo waaqa isa dhugaate yoo waaqa isa fannifame ta'e yoo Kiristoos Yesuusin ta'e yoo ilma durbee Maariyaam ta'e qabna moo hin qabnu galanni waaqa keenyaaf haa ta'u waaqayyoon galateeffadhaa waaqni biraan hin barbaachisu tiksee keenya gaarii isa ta'e Maariyaam Magdalaawit yoo eegduudha taate maalo waaqa koo asii fuuteetta yoo ta'e natti himi barsiisaa koo yoo iddoo biraa geessiteetta ta'e natti himi ittiin jennaan Maariyaam ittiin jedhe Kiristoos Maariyaam ittiin jennaan inni kun barsiisaa kooti maqaa kootiin inni na beeku Kiristoosina jettee rabbuuni ittiin jette rabbuuni jechuun hiikkaan isaa afaan warra Ibraayisxiitiin barsiisaa jechaadha Maariyaam Magdalaawitiidhaaf Kiristoos Yesuus maqaa walii waamanii wal baraniiru moo wal hin barre wal baraniiru moo wal hin barre Kiristoos maqaa isheetiin Maariyaam Magdalaawitiin gaafa waamu Maariyaam Magdalaawitiin kan na waamu maqaa kootiin kan na beeku Kiristoos ilma durbee Maariyaamidha jette galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkasitti waaqa beekuu waaqayyoon amanachuun akkasittidha gaafa waamamtan maqaa keessaniin kan isin waamu waaqayyo ilma durbee Maariyaam Kiristoos Yesuusidha yeroo kana saba waaqayyo Maariyaam nan gabaabsa saatiin keenya barumsi kan biraanis wanta jiruudhaatiif Maariyaam Magdalaawit barsiisaa ishee erga argatte booddee gara warra sodaarraa kan ta'e balbala isaanii cufatanii jiran sanaatti fiigu eegalan dubartoonni Maariyaam Magdalaawitiidhaaf haati Yaaqoob yookiin haati Yohaannisiidha nagaa labsuudhaaf fiigaa deeman gara manaattis deemanii bartoota gidduutti argamuudhaatiin waa'ee Kiristoos akka inni du'aa ka'ee jiru dhaqanii itti himan taatee jiru hundumaa dhaqanii itti himan yeroo kana hin shakkan kamitti ta'uu danda'a waan akkasii jedhan ilaalaa saba waaqayyo kanaan dura Kiristoos du'ee akka du'aatii kaafamu mana qulqullummaa kana diigaa ani immoo guyyaa sadaffaatti deebisee nan ijaara jedhee fakkeenyaan isaanitti dubbataa ture isaan garuu hin qalbeeffanne waaqayyo qalbii nuuf haa laatu namoonni baay'een qalbii dhabaniiti hedduun isaanii kaatanii jiru daandiirra warri daandiirraa kaatan immoo namoota baay'ee daandiirraa kaachisaatti jiru namoonni baay'een hubannaa dhabuurraa kan ka'e gufatanii namoota baay'ee gufachiisaa jiru namoonni baay'een ofii isaaniitti badanii namoota baay'ee balleessaa jiru kana hundumaatiif iyyuu waaqayyo qalbii nuuf haa laatu yeroo kana saba waaqayyoo namoonni hiriyoonni lamaan mandara Yerusaalem sana keessaatii gara mandara Emaus bakka jedhamtu mandara yookiis magaalaa Yerusaalem irraati kiiloomeetira 11 kan fagaattu deemsa lafa yookiis miilla sa'aatii 2 kan deemsisu Luqaasiidhaaf Qaloopphaan imala isaanii jalqaban gara mandara isaaniitti galuudhaaf mana isaaniitti galuudhaaf waa'ee Kiristoosiin utuu waliin dubbatanidha utuu waliin haasa'anidha gaddaa dhiphachaa daandii Emaus irra kan deemurra imala isaanii eegalan waa'ee Kiristoosiin waliin dubbatu waa'ee barsiisaa isaanii dubbatu inni abdii keenyadha isatu nu furaa inni jireenya keenya utuu jennee sabdannu ayii nu jalaa ajjeesanii warri Yihuudootaa jedhanii waa'ee isaa dubbatu turan yeroo kana Kiristoos Yesuus qaama sadaffaa ta'uudhaan isaan gidduutti argame saba waaqayyoo anaaf isin iddoo bunaa gaafateenyu waa'ee eenyu odeessina maal jettan natti dubbadha waa'ee eenyu odeessina mana keenya teenyee gaafa ollaa keenya wajjin wal waamnee buna dhugnu dubbiin keenya dubbii eenyuuti haasaan nuti haasofnu haasaa eenyuuti gungummiin keenya gungummii waa'ee eenyuuti mee natti maame Luqaasiidhaaf Qaloopphaan daandii isaanii irra gaafa deeman waa'ee Kiristoosiin haasa'u Kiristoos dhaqee gidduu isaaniitti argame waa'ee nagaa haasa'u turan abbaan nageenyaa dhaqee isaan gidduutti argame saba waaqayyo kottaa maaluu gaafa 2-3 taanee wal agarree wajjin haasofnu waa'ee nagaa haasofnu mootiin nagaa nu gidduutti akka argamudha kottaa waa'ee Kiristoosiin haasofnu har'a biyyi lafaa waan hedduudhaatiin dhaggeeffadha reediyoo banaa televiziyinis bana
warri dargaggootaa Facebookis banaa waan garaa wanti dubbatamu hin du'ee akkasitti dhiigatu dhangala'ee lubbuu ammanaatu ba'ee kana qofaadha wanti odeeffamu. Bakka hundumaa irratti gaafa deemamee jedhamu waa'ee jeequmsaa, waa'ee bal'insaa, waa'ee diigamuu kanumatu dubbatama. Kottaame waa'ee nagaa haasofnu. Kottaa waa'ee jaalalaa haasofnu. Akkamittiin namni waa'ee jibbaasoo jaalalli dhufeen argamuu danda'a? Mana nama jibbii labsamuu keessatti akkamitti jaalalli wal seenuu danda'a? Kottaa jaalala haasofnee jaalalli gara keenyaa dhufu. Kottaa waa'ee nagaa waliin dubbannee mootiin nagaa nu gidduutti argamu yoos malee hin danda'amu waan ta'eedhaaf saba Waaqayyoo. Utuu waa'ee Kiristoos dubbataa jiranidha Luqaasiidhaaf Qaloophaan Kiristoos qaama sadaffaa ta'ee isaan dudduubaatiin keessummaa fakkaachuudhaan utuma deemaatti jiru dubbii isaaniituma dhaggeeffataatti jiru. Yaa jaranaa waa'ee maalii waliin dudubbattu? Waa'ee dubbii keessanii gara yeroo isin waliin haasoftan nan nagaa. Waa'een isaan haasoftan kun waa'ee maaliiti? Waa'ee nuti jedhanii gaafatan. Waa'ee nu akkasitti waliin dubbattu? Yeroo kana Qaloophaa inni jedhamu gara booda isaatti garagalee isa ilaaluudhaatiin nyaara guuranii dhaabbatanii jira Luqaasiidhaaf Qaloophaan. Nyaara isaanii guuranii dhaabbatan. In ajaa'ibsiifatan. Akkamittiin wanti nuti dubbannu kun isaaf haaraa ta'a jedhanii Qaloophaan waan Yerusaalem kana keessatti mandara Yerusaalemitti ta'e kana akkamitti siif haaraa ta'e? Biyya kanaaf ati keessummaadhaaf reef gara biyya kanaatti seentaa taatee biyya kana keessatti ta'e akkamittiin wallaaltati ittiin jedhan. Wanti isaa maalidha? Naaf hin galle natti himaa ittiin jedha Kiristoos. Nama fakkaatee inni nama ta'ee Addaamiif ijoollee Addaam fayyisuudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufe gara Luqaasiif Qaloophaatti siqee eenyu waa'een isaa innaan waa'ee Kiristoosidha. Waa'ee barsiisaa keenyaa. Nuti jala laphee isaanirraa fuudhanii nuti isa abdannaa inni furii jireenya keenyaati jennee otoo isaa abdannuudha. Utuu isaa wajjin deddeebinu, utuu isaa wajjin oollee isaa wajjin hin bullu kunoo warri Yihuudootaa hamminarraa kan hin ka'e nu jalaa ajjeesanii. Nu jalaa ajjeesanii kunoo erga ajjeesanii awwaalanii guyyaa sadaffaa isaati kunoo ammaatti hin jiran. Nu keessaa dubartoonni kan biraan gara boolla awwaalcha isaa deemanii bakka awwaalcha isaatii gaafa dhaqan boolla awwaalcha isaatii banamee jira. Kan arganii dhufanii nutti himan. Nutis bartootaa wajjin hin ajaa'ibsiifanne. Waan haaraa nutti ta'e bartoota keessaas immoo bakka boolla awwaalcha isaatii sana amanuu dadhabanii dhaqanii ilaalan. Gaafa dhaqanii ilaalan dhugumayyuu akka dubartoonni sun nutti himanii boolla awwaalcha isaatii sun banameera. Dhagaa jabaadhaan inni cufame sun irraa kaafamee jira. Waanuma ajaa'ibaatu ta'e waan dubbannu wallaalle waa'ee isaa jedhaniitu Kiristoositti dubbachuu jalqaban. Yeroo kana Kiristoos maal isinii ittiin jedhe? Akkamittiin inni hubattanii? Kanaan dura waa'een isaa dubbatamee hin turre? Kanaan dura raajonni waa'ee isaa hin dubbanne? Bu'ee akka inni du'a keessaa kaafamu hin dubbanne jedhee macaafa Museedhaaf macaafa raajotaa isaanitti himuudhaan isaan barsiisaa utuma deemaatti jiranii utuma waliin haasa'anii Kiristoos utuma barsiisuu mandara Emaa'usiin gahan. Mandara Emaa'us gaafa gahan bakka mana isaanii bira yommuu ga'an yeroon isaa yeroo dukkanaati. Aduun lixxee jirti. Yeroo aduun lixxee jirtu kanatti immoo dukkana kanaan akka inni hin deemne barbaadan keessummaa se'an Luqaasiidhaaf Qaloophaan. Namni kun biyya kanaaf keessummaadha. Namni kun biyya kanaaf haaraadha reefuu dhufa. Mandara kanaaf haaraadha. Kanaaf gara mandara keenya gara mana keenyaatti gore haa bulu jedhanii Luqaasiidhaaf Qaloophaan gara mana isaanitti fudhatanii galuu barbaadan. Kiristoos silayyuu isaaniin bira dhaqanii dhufe. Kiristoos silumayyuu mana isaanii dhaquu barbaada. Kanaaf
akka wanta darbuudhaaf jedhu miilla isaa gaafa tarkaanfatee jedhu maaloo ittiin jedhan yeroon isaa dukkanaa'eera aduunis lixxee jirti maaloo nu wajjiniin bulii ittiin jedhanii jedha. Yeroon isaa maal ta'ee jira? Yeroon isaa dukkanaa'ee jira. Yeroo dukkanaa kanatti hin deeminiitu kottu nu wajjiniin buli jedhanii dukkana kana keessatti ilaalaa saba Waaqayyo yeroo dukkanaa kana keessatti isaaf yaadaniitu gara mana isaaniitti fudhatanii galuu barbaadan. Dukkanni mana isaanii keessa ture. Dukkanni bakki dukkanaadhaa mana Luqaasiif Qaloopphaan itti ol seenaa jiran sanadha. Kanaaf gara mana isaaniitti otoo hin beekin Kiristoos Yesuus ifa biyya lafaa kan ta'e ilma durbee Maariyaamin fudhataniitu mana isaaniitti galan. Sagalee kana dhagaatti kan jirtan yeroon isaa yeroo dukkanaati nu wajjiniin bulii jennee Waaqayyoon gara mana keenyaatti fudhannee galuun nu barbaachisa. Yeroon isaa maal ta'eera? Dadhabdanii yeroon isaa maal ta'ee jira? Dubbadhaa yeroon isaa maal ta'ee jira? Yeroon isaa dukkanaa'ee jira. Maaloo nu wajjiniin bulii akka jennuudha. Har'a mana isaa dhufne yeroon yeroo dukkanaati. Dukkana kana keessatti ifa nu barbaachisa. Maaloo yaa Waaqayyo nu wajjiniin gali jennee Waaqayyoon fudhannee galuu nu barbaachisa. Gara mana Waaqayyoodhaa okkolaa dhufuun hin danda'ama. Gara mana Waaqayyooti mana ofiitti gaafa galan garuu miilla ofiitiin deemaa utaalaa galuu nama barbaachisa saba Waaqayyo. Malee mana keenya okkolaa dhufnee okkolaa deebi'uun nurra hin jiraatu. Mana keenya baatamnee yaada namaatiin dhiibamnee dhufuu dandeenya. Gara mana keenyaatti gaafa gallu garuu fedhii keenyaatiin yaada keenyaatiin gara mana keenyaatti galuu nu barbaachisa. Namni gaafa mana amantaa dhufu shakkaa dhufuu danda'a. Gara mana isaatti gaafa galu garuu fayyisuu Waaqayyoo waaqummaa Kiristoos Yesuusiin amanee gara mana isaatti galuu isa barbaachisa. Kanaaf gara mana keenya gaafa gallu Waaqayyoon fudhannee galuu nu barbaachisa. Nagaan isaa wajjin jira. Yoo inni nu wajjiniin gale nagaa qabaanna. Kanaaf Waaqayyo abbaan nageenyaa nageenya isaatiin gara mana keenyaatti galuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Gara mandara keenyaatti abbaan nageenyaa galuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Gara biyya keenyaatti Waaqayyo waaqni keenyaa abbaan nageenyaa galuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Gara laphee keenyaattis galuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Yoo lapheen keenya nagaa qabaatedha manni keenya nagaa kan qabaatu. Yoo lapheen keenya nagaa qabaate yoo lapheen keenya nagaa keessummeessidha mandarri keenyas biyyi keenyas nagaa qabaachuu kan isheen dandeessu. Kanaaf Waaqayyo waaqni keenya mootiin nageenyaa gara keenyatti dhufuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Yeroo kana saboottan Waaqayyoodhaa erga isaanii wajjiniin mootiin nageenyaa Kiristoos Yesuus mana isaaniitti galee booddee isaanii wajjiniin argamee maaddii isaanii isaaniif eebbisee erga isaaniif kennee booddee isaan biraatii dhabamee jedha. Yeroo kanattidha qulqulluun Luqaasiidhaaf Qaloopphaan iji hafuura isaanii banamee fi inni Kiristoos Yesuus isa sila waa'ee isaa odeessaa turan sana ta'uusaa argan ni amananii iji laphee isaanii gaafa banamee jedhu. Yoo iji laphee keenyaa baname malee ulfaataadha saba Waaqayyoo. Gaarii famaa gargar baasuu hin dandeenyu. Namoonni baay'een addunyaa kana kan dhiphisan ofii dhiphatanii namas kan dhiphisan iji laphee isaanii waan banamuu dideefidha. Waaqayyo ija laphee keenyaa akka nu banu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Yeroo kana Luqaasiidhaaf Qaloopphaan erga Kiristoos waaqa isaanii ta'uusaa erga baranii booddee gara Yerusaalemitti achi deebi'uu jalqaban. Fiiganii gara Yerusaalemitti deebi'uudhaatiin bartoota gidduutti argamanii ilaa kunoo Kiristoos daandii gubbaatti agarree waliin dubbataa turre gara mana keenyaattis fudhannee galle jedhanii waa'ee Kiristoosiidhaa otoo dhugaa ba'aatti jiranidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:36 irratti Kiristoos Yesuus balbala naa banaa olan seenaa otoo isaaniin hin jedhiin isaan gidduutti argamuudhaan nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Maal isiniif haa ta'u?
nagaa warra barbaadan hunduma keessaniif iyyuu nagaan Kiristoos isiniif haa baay'atu. Waaqayyo biyya kanaaf nagaa baay'isu, mandara kanaaf nagaa baay'isu. Mootiin nageenyaa Kiristoos Yesuus gara mandara kanaatti dhufe, gara laphee tokkoon keenyaatti dhufe, gara mana kanaatti dhufe. Nagaan isiniif haa ta'u akka nuun jedhu tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mootii nageenyaa kana wajjiniin akka jiraannu eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Nagaa isaa wajjiniin bara baraan akka jiraannuudhaatiif nagaan kan nurraatii molqame nagaan nuu deebi'eedha. Gammachuudhaan akka bartootaadhaan nagaadhaan akka jiraannu eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Isa barsiise sanu gorsi maqaan Waaqayyoo keenyaa fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamidhaa eegumsa ergamoota Waaqayyoo eebbaaf ayyaanni raajota isaatii duuka bu'oota isaatii suuqni wareegamtoota isaatii hunduma keenya irra yeroo olee kan bule nuuf haa ta'u. Eebbifamaa.